oduu ammi Jibuutiin jiraattota seeraan ala biyya isaanii keessa jiraatan akka if keessa ari'uu deemtu irra deddeebiin gaha dubbachaa jirti. Dhuma baatii eblaa kana akka ofirraa ari'uu deemtu ministeerri dhimma keessaa Jibuutii irra deebiidhaan ammaas beeksiseeti jira. Bara 2024 keessatti baqattoonni seeraan ala biyya isaanii keessa qaxxaamuruudhaaf jechuudha gara biyya alatti imaluudhaaf yaalan 550 ol du'uu dhaabbanni jechuudha gamtoomanii beeksisee jira. Jibuutiin daandii godaantota seeraan alaati asiin qaxxaamurtee gara Eeshiyaa namoonni achi qaxxaamuran. Godaantota seeraan alaa kan Jibuutii keessatti argaman baay'inaan uummata biyya teenyaati. Yaani jechuudha Itiyoodha itti aansuudhaan Eertiraa fi Soomaalii gadiiti. Kanaaf jechuudha isaan sadeenuu kan if keessaa baasu yaanu jiraattotuma jechuudha seeraan ala biyya isaanii keessa jiraatan hunda tarkaanfii nama irra fudhatamuu deemu. Kanatti aansuudhaan paartileen siyaasaa Tigraay 3 kaabineen bulchiinsa yeroo haaraa garee tokko qofaan kan dhuunfatame jechuudhaan mormaa jiran yeroo ammaan tanaa mormi irratti argaman. Kanatti aansuudhaan Soomaalii Jijjigaa keessattis jeequmsi eegalee jira. Hawaasaa fi qaama nageenyaa walitti bu'een jechuudha. Hawaasni mootummaa kana hin feenuu jechuudha pirezidaantii naannoo Jijjigaa bananii mormaa jiranii. Kanarratti guyyaa irraan tanaa guutumatti jeequmsi hamaan ka'uudhaan poolisoonni jechuudha qaama nageenyaa gaha kan jechuudha pirezidaantii Soomaaliyaa Mustafee Muhammad Umarii jechuudha socho'u haleellaa uummata irratti raawwachuu miidiyaaleen gabaasaa jira. Kanatti aansuudhaan Finfinnee kutaa magaalaa Gullaalletti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 18 irra miidhaan ga'uu koomishiniin magaalichaa beeksisee jira. Balaan kun kan qaqqabe konkolaataan osoo namoota 18 kana fe'atee baasnee xiqqaan jechuudha imalaa jiru. Kararraa moquudhaan hallayyaa lixee balaa kana dhaqqabsiisee jechuudhaas gabaafameeti jira beeksifamee jira. Biyya teenya tana keessatti balaan konkolaataa maaliif akkanatti baay'ata deddeebiidhaan irra guddaa jechuudha balaan konkolaataa kun amma guyyaa guyyatti yeroo yerootti kutaa kutaatti godinatti jechuudha namoota irra miidhaa dhaqqabsiisaa oola. Kana yoo laallu keessoomee isin akkamitti laaltan isiniif hin dhiise. Kanatti aansuudhaan Saudi Arabiyaa waadii dawaasir shiftoota ijoollee hattuu jechuudha timira keessa galuudhaan bosona keessa galtee as baatee ijoollee maziraa dalagattu tan gaala dalaydu tan re'ee dalaydu kan istaraa dalaydus tokko kophatti gartee ableen diddiirtee moobaayilaa fi kan hundarraa fudhattu ijoollee shiftoonni kanaa kun baay'eedha hattaa jechuudha haajinabii birallee diddiranii jechuudha biyya teenya warri maqaa balleessee maqaa hamaa faalee jechuudha uummata biyya teenyaatillee jibban shiftoota kanaa kana isaan kanaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen walloo arraan tana tarkaanfii cimaa fudhatte qabsoo cimaa gooteen arraan tana ijoollee tana to'annaa ala oolchite. Kanaaf ijoollee tana adabbiin gaanitti kan nama qabu. Ija uummataa duratti ija uummata Oromoo duratti isinis warri miidiyaa warri uummata Oromoo kan silaa isinii dhiyeessan kunis ijoollee tana dhiyeessanis obboleeyyaniiti. Uumaan godhanii ni gorsinee gadhiifnaa dhiisa. Ijoolleen tarkaanfii gaarra fudhadha anniin beekalaal isaan haajinabii isaan gartee miti ableen diddiranii moobaayila irraa fudhatan. Itu na bira dhufee na bira dalagee beeka. Uummata akkanaa uummata biyya akkanaa akkanatti ableen diranii moobaayila irraa fudhatanii jee dhallaan agarsiisee jira jechuudha bakka isaan ableen diran. Isin galee suudii miidhu jiran haajinabii biraatti akka malee miidhan. Maayis obboleeyyoon isaanii kana Oromoo tana ijoollee haareyaa fi kana kan qubatti harkatan ableen diddiranii akka kan ajjeesanillee jira. Kanaaf ijoollee tana gartee miti takka murteen du'a itti kannamtee du'aan dabarsu yookaan adabbiin giyaan itti kannamudha. Kana malee gorsanii uumaa waliin godhan ijoollee walloo isin galatooma ammoo akka qabdeen kanatti gartee miti ija uummataa duratti akkuma asbaabtan kanatti waan uummanni murteessu laalaadha. Uummanni kuyyoo dharaa fi gartee miti firaaloogummaa murteessan anaatu isinii wajjin dhaabbata. Isinii galee ijoollee tanarratti logummaa fi obboleeyyanii waa waliin godhanii hin jirtu. Isaan obboleeyyan ijaanii obboleeyyan isaanii hin dhiifne. Ammaa gama biraatiin haajinabii biraa hunda irratti jechuudha miidhaa dhaqqabsaniiti. Akka namni keenya jechuu as keessatti jechuudha kabajallee dhabee akka gaariitti jechuudha akka wannatti jibban godhee jechuudha biyya teenyallee maqaa faale jara kana faadha. Kan akkasitti fudhadhaan isin jaa galatoomaa ijoollee walloo. Kanatti aansuudhaan mootummaa Masrii Abduu Fattah Siisiin kaleessa Jibuutii dhufuudhaan mootummaa Jibuutii Ismaa'eel Margeellee wajjin marii taasise. Mariin inni godheesi biitii qaama galaanaa hin qabne jechuudha ulaa galaanaa hin qabne qaama galaanaa ta'uu hin dandeessu akkas jechuudhaan kanarratti marii taasisee jaanii inni kan deemu biyyuma teenya biyya teenyarraa inni ulaa galaanaa dhoorku halkanii guyyaa takka abjuu rafeen beekoo jechuudha hirriba guyyaa takka rafeen beekoo takka achi fiige Eertiraa dhaqa jalaa fashalaa jechuudha mariin Soomaaliyaadha ture gaafa jechuudha Soomaalii fi biyya teenya duratti jechuudha wal dhibdeen uumamtee jechuudha achittis gartee miti
uluma galaanaa akka biyyi teenya turan harkannee inni fiigee itti milkaa'u dhabe inni fashalaa'e ammaas jechuudha Itiyoon akka ulaa galaanaa harkachuuf tattaaffii godhaa jirtu harkaa jiraami. Jibuutii dhufeeti waa'ee kanarra mari'annee jee maxxansee jira. Wanni inni biyyitti qaamni ulaa galaanaa hin ta'in ulaa galaanaa irratti jechuudha humna ijaaruu hin dandeessu. Kana barhaa inni halkanii guyyaa deemee oofu. Waan nama ajaa'ibsa. Biyyi teenya harkatti qofa Dooktar Abiyyi nama ibboo deebi'u miti nama ejjennoo itti qaceele gartee miti daandii qabate galmaaniin gayaa jeetu miti sossa'u. Kana egaa harkatti qofa inshaallah yenna gaa inshaallah yoo rabbi fedhe jechuudha. Kanaaf mootummaan kun wanni kana ciisa dhabuu amma beeki egaa Itiyoon jechuudha laga Abbayaa guututti hiitee jechuudha xumurarra gahee jirti. Inni xumura kanarrattis gaafa xumura kanaas xumuree jechuudha cufee bishaan kana gartee itti gallaqqisuudhaan biyyoota hedduudhaaf haraba hiree biyyoonni duraan Afrikaa baay'een jechuudha waliigaltees godhaa jiranii. Kanaafis kanarrattis inni kanaatu isa yaachisaa jiraami kanaatu hirriba dhorkaa jiraami kanarratti ulaa galaanaa Itiyoon harkannaan biyya dagaagtee jechuudha hafuura itti qottu waan ta'eef jechuudha inni tanuma sodaata halkanii guyyaa tanaatu ciisa dhorkaa jira amma keessattuu xumura bishaan lagni Abbayaa jechuudha xumurarra gayaa jiru kanarratti jechuudha ulaa galaanaatis kanaanis dhiibbaan hin godhaa jee fiigu jira Eertiraa itti milkoonee fashalaa'ee Somaalee fashalaa'ee gara Jibuutii kanaan deemu jira kunis sumaata akkam fidu jechuudha anuma fiigu itti dhiisaa isin. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata haroo oduu biyya alatti isin dabarsina chaayinaan xiyyaara baararra qubachuu danda'u jechuudha oomishuudhaan as baaftee gabayaa dhiyeessaa jirti. Chaayinaan ija xixiqqaatti malee yaadaa fi karoorri isii gurguddaadha xiyyaara baararra qubatu jechuudha amma oomishtee gabayaaf dhiyeessitee jirti. Ajaa'iba dhugatti jarri jechuudha teknooloojii fi qaroominni isaanii kan addaa hojiin isaaniitis waan akka nama dinqisiisaati chaayinaan tun kanatti aansuudhaan ammas chaayinaan jechuudha sababa tiraambii qaraxarra kaa'in xiyyaara meeqasaa xiyyaara 50 yoo ta'u kan jechuudha Ameerikarraa ayyajatte irra deebisuu beeksiftee jirti. Ameerikaanis gaa qaraxaa chaayinarraa waan kaasuu deemuu hin fakkaatu. Kunis waldhabdee jechuudha yookaan lola daldala cimaatu banamuu deemu isaan kana gidduuttis. Kanatti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa tiraambii jechuudha mootummaa Yukureen qeeqaa jira. Akkasuma Raashiyaan haleellaa jechuudha Yukureen irra raawwachaa jirtu itti fufteetuma jirti. Lollee jechuudha ammaan tana gamtaan Awurooppaatiis Yukureen wajjin dhaabbachaa jiraachuun dhageemee jira. Kanarratti immoo walumaa galatti jechuudha amma lollee addunyaa sadaffaan eegaluu deema fakkaata. Lollee addunyaa sadaffaa kun gaa xumura addunyaattis ta'uu danda'a. Kana Allah waalam rabbii beeka ammoo hundaafuu walii gaarrinfannaa jechuudha akkumatti fufee jira. Yoonni wannaa kunis kanatti aansuudhaan Israa'el Teel Aviv keessatti jechuudha balaa ibiddaa qabateeni magaalaan akkanatti jechuudha bosonni hundi gubachaa jira lubbuu namoota 13 ammoo warra balaa ibiddaa dhaamsu jechuudha yoo ta'u 3 namoota biraa irratti balaan dhaqqabee jira. Kana ibiddee jechuun bubbee wajjin wal makate kan akka gaafattee Ameerika qabatee santuutu keessa deemaa jira. Kana galanni isaanii waa tolee tumsa Falastiin jechuu gartee miti yoo addunyaan wajjin hin dhaabbanne rabbiin barii laal gartee miti waan takka gisee fidu ni laalaa jechuudha. Uummanni Islaamaa kun hangam takka waliif dhaabbata hangam takka musliimni obboleessa musliimaatii gisee jaambarii gisee qaamni tokko na laalate. Isinis qaama ilaalachuu qaba. Kana waliif quuqamuu jechuun waliifis dirmachuudha. Gaafa garuu waliif hin dirmanne rabbiin gaalaal dirmachuun isaa gartee miti. Wanti waraana rabbi abbaan fedhe hin beeku waan fedhe ajaja waa hunda ajaja kaan bubbee ajaja kaan ibiddatti ajaja kaan shimbirrooti ajajee lafarra kanaan yaasa akkasitti jechuudha. Israa'el irratti immoo ibiddi qabachuun kun waa tolee kun tumsa ibiddummaan tumsa Falastiin. Kana kun cuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati oduma irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin gola deemtu sheer dhiyootudhaan facaasa xumurarra moo tokkoon naaf kanaaf akka xumuraasanii pirezidaantii Burkina Faso jechuudha kan Afrikaa leenca dargaggeessa ammaan tana jechuudha akkanatti addunyaa goosaa jiru warri lixaa hirriiba dhabuurraa kan ka'e isaa jechuudha albuuda Afrikaati Afrikaa akka nuti hin baane nu dhorkuudhaaf jennoo cimaadha qaba waan ta'eef jechuudhaan okkora irra kaasaa jira jechuun mormii uummataa irratti kaasaa jiran uummata irra dhageessanii aangurraa kuffisuudhaaf jechuudha kun fincila isaaniif hin milkoone leenci hojii isaa itti fufuu qaba jechuudha kanaaf uummanni kunis dammaquudha qaba namni dammaqee namaaf hojjetu yaani pirezidaantii gaarii gisee argate itti gammada waan ta'eef kana kan biraatiin gola deemtu shiroo turuudhaaf facaasaadha saabskiraayib moo harka mirga irratti qofa godhuun dagatina oduulee harii guyyarraan fidee isin biraan gahaa kan biraatiin gola deemtu ciao salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.